Magaalaa Finfinnee fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka Poolisiin Federaalaa jedhutti bakkeewwan 17tti kan kuusame sibiilli toonii 1,000tti lakkaa'amu qabameera. Karaa biraatiin sibiila qabame sana ragaa sobaa dhiyeessuudhaan deebisanii fudhachuu fi namoota yaalanii qabamuu isaanii Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa dabalee himeera. Sahay Daamxoo gabaasa qabdi. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa Bulbulaa, Taklaa Hayimaanoot, Samiin Mazagaajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa, godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee, magaalaa Sabbataa, Walattee, Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis Poolisiin Federaalaa ibseera. Obbo Jeelaan Abdii dubbii himaa Koomishinii Poolisii Federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan. Sibiilli kun sibiila biyya alaati taaksii malee misooma adda addaatiif hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf riqicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii uummataaf inni gaafatanii taaksiin ala kagalee jechuudha. Feerroo, laameeraa adda addaati wanni baay'eedha inni poolisaa. Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabu bu'uura taasifachuudhaan Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatteensa taasifameen sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan Obbo Jeelaan shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan. Abbaan gariin qabamee jira, gariin hin qabamne ganaa qorannaa jira. Amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha. Baay'inni isaa miseensa juntaa Ashabaarii gareen yoo ta'u kan kanneen sibiila qofaa miti kan argine mana isaanii jira irratti hojii sakattamu birrii sila baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona 1.2 ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame. Wajarri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata Tigraay irratti misooma isinii dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaarra jedhanii hospitaala ittiin ijaarra jedhanii misooma bu'uuraa adda addaa kanneen kan uummata silaa itti fayyadamu isinii ijaarra jedhanii saba saniin kan galeedha. Mootummaan ayyamee fi galchiisee garuu kun faayidaa sanii galuulee. Yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne. Adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefuu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneen irraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne. Dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii gochi yakka kanaa bal'aa fi maallaqa hedduu waliin wal qabata. Kuufamni sibiilaa qabames hangaan baay'eedha jedhan. Iddoo tokko qofarratti kan argame gara makiinaa 1,000 ol akka ta'utti himamaa jira. Kuufamee kataa'ame jechuudha kun baay'eedha. Sibiilli kun eega kuufamee achi turee gara biyyeetitti kan jijjiiramaa jirus jira. Amma akka nu ilaaletti illee hagana jettee tilmaamuun nama dhiba yeroo ammaa kana keessatti fuuldura yoo mootummaan koree dhaabee isiniin akkasitti tilmaamame malee wanta as aanu miti waan biiliyoonaan laakkamu hundi isaa fayyadachiifeti. Walattee irratti kan argame tokko fa'a bakka hagam isaatu konkolaataa meeqataa jettee gammatuun si dhiba bakka yoo gibbii seenteetudha. Waan achitti kuufame bakka waan ajaa'ibaati wanni agarra. Bakka 17tti qabame. Mana amantii dirasii keessatti waan kana kaa'u boota akkanaa mara keessatti argame. Gama biraatiin kutaa magaalaa Boolee bakka addaa Bulbulaa jedhamutti kuufamee kan argame sibiilli gosa feerroo jedhamu ragaa sobaatiin namoonni gadi lakkisiisuudhaaf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu isaanii Koomishiniin Poolisii Federaalaa karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Akka koomishiniin kun ibsetti torbaan darbe kutaa magaalaa Boolee bakka Bulbulaa jedhamu mooraa masjiidaa keessatti kan seeraan ala kuufame kan to'annoo poolisii jala oolee fi qorannoo irra kan jiru birrii biiliyoonaan tilmaamu kan baasu sibiila feerroodha. Shakkamtoonni kunneen ragaa sibiilli kun seera qabeessummaan isaa waan mirkanaa'eef humnoonni nageenyaa naannawaa sanaa achi ka'anii sibiilli kun akka fe'amee gara barbaachisutti geeffamu heeyyamameera kan jedhu xalayaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa fi nageenyaarraa kan barreeffame fakkeessuudhaan xalayaa qophaa'ee harkatti qabatanii maallaqa mattaa'aaf ta'us gara baankiitti galchuu fi cheekiin qophaa'ee sibiila konkolaataa shanitti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jedha odeeffannoon Koomishinii Poolisii Federaalaa irraa argame. Haa ta'u malee hordoffii Poolisiin Federaalaa, Poolisiin Finfinnee fi kutaan Intelligensii Faayinaansii taasiseen namoonni qabaman obbo Dammallash Admaasuu Taammir, obbo Imiruu Kabbadaa Hagos yookaan Habtoom akkasumas aadde Daagmaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame
kan kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kan kiyyaa kan jedhan obbo Kalkaayee kan jedhamanii fi jiraata biyya Ameerikaa kan ta'an namoota sadeen maqaan isaanii eerame waliin faayidaadhaan walitti hidhamanii hojjechaa akka jiran ragaan agarsiisu qabamuusaas Koomishiniin Poolisii Federaalaa eeree jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.